Hayyee nooru anaa dhufu jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal abeelloof nagaan isiniif abaayatu lafaaf bakka jirtan gola jirtan hundumaa keessatti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Egaanii kuno deebi'ee ufeen jira baga nagaan ufte naan jedha isinis baga nagaan turtanii isiniin jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa. Kuno har'as immoo namoonni rifeensi keessan haala ajaa'ibaa kana baay'ee isin jalaa bubuqqa'u yoo jiraatanii jechuudha. Akka rifeensi keessan isin jalaa hin bubuqqaanee fi dawaa bareedaa yeroo gabaabaa keessatti isinirraa dhaabbatu isiniif hojjedhee qopheesseetiin dhufeetiin jira. Isinis akka itti fayyadamtanii waan kuni maal jettanii nagaafachuun ni dandeessu. Maaliif baay'ee nu fayyada, baay'ee irraa fayyadamee faayidaa hedduu irraa argadhee jira. Rifeensi yeroo hundumaa haala adda addaatiin nurraa bubuqqa'uu ni danda'a. Yoo bubuqqa'e immoo dheerinni isaallee qannasuu ni danda'a. Akkasumas immoo baay'ee haphii ta'ee nu rakkisuu danda'a. Saniif immoo akka inni isin jalaa isiniif yaabbachaa deemu itti fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf iyyuu hordoftoota kiyyaa warreen har'areef gara chaanaalii kiyyaa dhuftanii anaa dhufuu like, share, subscribe godhaa gara chaanaalii kiyyatti dabalama isiniin jedha. Warreen dura na hordofaa turtanis immoo haala ani itti deemu kanaa yoo hordoftanii dhugaa waaqayyooti namoonni baay'een galatoomii kannaan jettan keessarraanii warreen lakkoofsa kiyya kanaan dura qabattan galatoominaan jettan isinillee galatoomaa isiniin jedha. Baay'een keessaan dhuftanii si hordofee baay'ee irraa faayidaa argadheera jechaa jirtu. Dhugaa isinis galatoomaa anis waan itti fayyadamee ka'ee malee osoo ittiin fayyadamiin fayyadamaa isiniin hin jedhu. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa amma deemee walumaan ejjenna haala ani itti hojjedhuutiin na hordofaatiin waliin ejjenna waliin ilaallee jechuudha. Na hordofaa takiyyaa kunoo gara hojii isaatti yeroo gallu seeraan na hordofaa. Wanta baay'ee bareedaa wanta baay'ee nu fayyadu ofii kiyya immoo itti fayyadame irraa faayidaa argadheeti immoo isiniif irra isiniin geessisuu barbaade jechuudha. Shakkii tokko malee namni kamillee akka itti fayyadamu abdii nan qaba. Innis immoo maal yoo jettanii kunoo egaa jalqabarratti ruuziidha. Namni ruuziin beekne tokkollee hin jiru. Mana arabootaa keessallee ruuziin iddoo hin jiru hirbaata keenyadha jechuudha already. Akkasumas immoo jechuudha roosmeeriinis ni jira suuqii. Yoo mana arabaa keessa abdanillee suuqii irraa bitachuu ni dandeessu. Roosmeerii yookiin roosmeeriin ingiliffaasaa roosmeerii yoo ta'e kililjabil arabiffaatiin immoo kililjabil jettanii arabootatti kililjabil jettanii himachuu ni dandeessu. Kililjabil jedhama arabiffaatiin. Egaani oromiffaatiin immoo isa foon itti xabbasatan jechuudha. Sigaa xibsiisa jedhan. Sigaa xibsii maal jedhu biyya keenyatti akkasa. Isaan kana warri nu barbaachisanii haala kamiin akka bishaansaa yookiin immoo akkatti bishaansaa calalannee bishaansaa keessaa baafannu isinitti nan argisiisa na hordofaa isiniin jedha. Amma ruuzii hagana ga'u anaan hagana ga'u jedhee kuno kanumadha jechuudha. Baay'een baay'isiina. Maaliif ruuzii hin baay'ata ofiisaatii yeroo bilchaatu baay'ee hin baay'ata waan ta'eef jechuudha. Egaan kuno birdistii qulqulluutti naqadha. Kuno kanas immoo birdistii qulqulluu isuma bakka tokkotti naqattu jechuudha. Egaa bakka tokkotti naqxanii kuno haala kanaan egaa bakka tokkotti naqxanii bishaan ho'ifa'ee kaawwadheetiin jira'anii kunoo egaa itti naqadheetii abiddarra kaawwadhee walitti deebina. Kuno akkasittiin qabbanarra keenye jechuudha. Qabbana yeroo isiniin jedhu abiddarra keenye abidda isaa gadi irratti qannasne jechuudha. Haga inni bishaatee jeelii isaa nuu baasutti obsinee eeggachuu qabna. Na hordofaa umarratti immoo zayitii itti daddabalamuu jira. Zayitiis akkaataa itti dabalee isin nan argisiisa. Haga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Kuno amma erga kuno haala kanaan akkasittiin erga inni bilchaate jechuudha. Amma ruuziin kun baay'ee bilchaatee jira. Ruuziin isaallee roosmeeriin isaallee baay'ee bilchaatee
aannan isaa nuu baasee jira jechuudha. Aannan isaa yookiin immoo bishaan isaa nuu baasee jira. Amma zayitii inni itti dabaladhu jechuudha. Kunoo zayitii kana ni argitu Aafiyaa Organic Extra Virgin Olive Oilidha. Kun jechuu olive oilidha inni kuni. Amma isa haga nagaa jedhee burcuqqootti naqadhee haga nagaa jedhee. Isin hanga isin barbaachisu. Hanan isinitti namoonni ruuzii fayyadamtan yeroo hundumaa zayitii baay'isuu qabdu. Yoo zayitii baay'istan malee ruuziin faayidaa qaba. Rifeensa keenya dheeressuuf akkasumas akka hin bubuqqaaneef nu jajjabeessuuf faayidaa hedduu qaba. Garuu zayitii baay'ee barbaada jechuudha. Zayitii barbaachisa. Yeroo hundumaa warri ruuzii fayyadamtan zayitii rifeensa keessan baay'isuu qabdu. Isiniin jedhama kana itti naqadha jechuudha. Erga bulchaatee roozmeeriin isaas akkasumas immoo ruuziin isaa baay'ee bulchaateeti zayitii kana itti naqxu jechuudha. Egaani erga zayitii kana itti naqattanii immoo zayitii kana faana hagam irra tursinaa yoo jettanii amma gaa daqiiqa 20 ol irra tureera jechuudha. Amma kun daqiiqa 20 ol irra turee jira. Amma erga zayitii isaa itti naqxanii immoo hagam irra tursitu daqiiqa 5 qofa. Amma zayitii itti naqeera. Daqiiqa 5 qofa kunoo walumaa galatti. Erga zayitii itti naqxanii zayita booddarra itti naqaa. Booddarra baay'ee bulcheessina zayitii. Zayitii already ho'isanii itti fayyadamu ho'isuu bichaatu barbaachisa. Amma daqiiqa 5 qofa zayitiin isaa itti ta'a jechuudha. Kunoo amma abiddarraa buuseetiin jira haala kanaanii. Ho'aasaa calaluu qabdu. Ho'aasaa calalachuu qabdu. Maaliif yoo irra keenyee qabbaneessinee ruuziin kun ni dhuga. Bishaan isaallee zayitii isaallee ruuzii waan nu jalaa dhuguuf dafnee ala tuula. Akka bilcheessinee baafnee ni qodaa bareedaa ta'e kunoo qulqulluu bareedaa ta'e shakaala yookiin immoo gingilchaa wanfiitii jedhansanii isatti calaluu barbaada'anii haala kanaanii kunoo akkasittiin calalattu jechuudha. Harki kiyya waan tokko ta'eefi bada perfeektii miti jechuudha. Ifa manaa gootu nama kaameraa naa qabu waan hin arganneef jechuudha. Yeroo hundumaa waan isatti kaameraa qabsiifatanis immoo hin binne egaa haaluma namaa mijatee hunduma sinii gala jedhee yaada. Kunoo haala kanaatiin calalattu jechuudha. Egaa kunoo bishaansa baay'ee bareedaa ta'ee jira. Baay'ee jijjiirama argattu yeroo gabaabaa keessatti. Kunoo amma haala kanaan keessaa bishaansaa eega calaladhee yoo barbaadan illee kana walitti daaktanii illee kireemii isaa dibachuu dandeessu jechuudha. Ruuzii isaa bilcheessitanii kireemii isaa illee dibachuu ni dandeessu. Ani har'a bishaansaa waan barbaadeef bishaansaati. Amma isin egaa kanatti fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Baay'ee bareedaadha. Dibadhees isin argisiisa jechuudha. Amma hunduma isaa dibadhee isin argisiisa. Kuna deebi'ee ufeetiin nan jira hagaanii haala hijjedhee argitanii ilaaltanii jirtu waan ta'eef egaa amma immoo haala ani itti fayyadamuun nafaana deemtanii itti fayyadamtu isiniin jedha. Egaa amma isin argisiisa haala itti ani fayyadame. Isiniin jedha. Isinis haala kanaanii akka itti fayyadamtan yeroo hundumaa isiniin jedha. Wanti tokko yeroo fayyadamtanii rifeensa keessan gara lamatti hira. Gara lamatti yoo hirtanii itti fayyadamataa fi baay'ee isin fayyada jechuudha. Kunoo haala kanaanii ergaa akkas gooneeti dibadhee moo isin argisiisa. Egaa kunoo kana fakkaataa isin biratti hojjedhee dhufeetiin jira. Baay'ee namatti tola jechuudha. Isinillee akka itti fayyadamtanii isiniin jedha. Kunoo haaluma kanaan akkasittiin uffata keessan balleessuu ni danda'a. Maaliif uffata keessan immoo miicuu qabdu waan ta'eef jechuudha. Ani kunoo haala kanaan akkasittiin itti fayyadama. Special keessumaa yeroo hundumaa yeroo kana fayyadamtanii
zayitii baay'ee gochuu qabdu. Maaliif ruuziin namoonni tokko ruuziin bishaansaa rifeensa keessa goggogsuu danda'a waan ta'eef haala kanaan akkasittiin itti fayyadamtu. Baay'ee bareedaa kan ta'e jechuudha. Erga itti gootanii masaajii rifeensa keessa masaajiidha kan irra guddasaa faayidaa guddaa nuuf qabu masaajiidha waan ta'eef haala kanaan masaajii gootu. Ani rakkoon qabu wayyaa kiyya yoo xuraa'e jechuudha. Nan baasa amma waan ta'eef wayyaa keessan irratti qalloodha yookaan immoo qodaa biraatiin illee itti naquu ni dandeessu jechuudha. Kun haga qarqara isaatti akkasittiin itti gochuu qabdu. Erga gootanii seeraan amman viidiyoo waan hojjedhuuf malee seeraan masaajii gochuu qabdu. Haala kanaan toshitanii jechuudha. Toshitanii masaajii gootu. Maaliif yeroo isinirra dheeressu daddafee dibadha waan ta'eef jechuudha. Qal'aa waan ta'eef hin yaa'a. Baay'ee yaa'a. Qarqara isaa kun akkasitti bakka hundasaa wal geessisuu qabdu. Kun kana isaattillee akkanatti dibuu qabdu. Akkasittiin hundasaa haga waliin geessistanii toshitanii jechuudha. Kun akkas gootanii walitti qabdu. Kun isa kanattis immoo dibadheetiin isin argisiisa. Kun isa kanas haaluma isa sanaatiin jechuudha. Akkaataa isa sanatti dibeetiin jira. Hundi keessanillee akkasitti akka itti fayyadamtan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Haala kanaan itti fayyadamuu qabdu. Masaajii gochuu qabdu. Anamma viidiyoo gidduutti dhaabee seeraan masaajii godhe maaliif erga fayyadamtanii masaajii gootanii seeraan itti fayyadamuu qabdu. Buqqeessaas akka isinii tuqutti jechuudha. Amma yeroo masaajii hunduma isaa yoon godhee ani aabbadhe viidiyoon immoo isin irratti baay'ee dheerataa ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan erga kun akkasittiin gootaniiti jechuudha. Haala baay'ee salphaa ta'edha. Kun umee jira nama rara baay'ee nama rara maaliif haala kanaan akkasittiin kiisaa yookiin immoo peestaalii barbaadan jechuudha itti gootu. Anamma kun haala kanaan kiisaa kanatti fayyadama jechuudha. Kiisaa kana itti gootanii shaffattanii saa'itii tokko ofirra tursitanii erga saa'itii tokko shaampoo isin fayyadu jechuudha. Shaampoo rifeensa keessanii tamacha'aa ta'e isinii fi fudhatama ta'e yeroo hundumaa itti fayyadamuu dandeessan. Akkasumas immoo yookiin immoo yoo rifeensi keessan goggogaa ta'e rifeensi keessanii diraayerii ta'e baay'ee goggogaa ta'e immoo jechuudha. Saabunaa qaama itti dhiqatanii miiccattu saa'itii tokko ofirra bichaa tursitu. Yeroo maaskii dibadhu already miicee yeroo isinitti argisiisuuf immoo bakkan kaameraa kaawwadhullee hin qabu haalillee naan mijatu. Ani hanana jedhu kilaasii kana qofa keessatti kilaasii kanarraa bahee viidiyoo dalagu waan hin dandeenyeef jechuudha. Maaliif mana namaa keessatti waa tokko yoo goote ani viidiyoo okseen jedha waan ta'eef
yoo argan rakkoo tokko narra geessisuu danda'a jedhee sodaadha malee miicellee isin argisiisuu nan danda'a ture. Haala kanaan sa'aatii tokko fura tursitanii miiccachuu dandeessu isiniin jedha. Turtiin keessanii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yoo viidiyoon kiyya isinitti tole immoo like, share, subscribe hin dagatinaa. Turtii gaarii. Ciao.